Rantana kana tinargamnu ba Oromiyaa godina Harargee ba magaalaa Dadaritti. Magaalaan Dadar akkuma argaa jirtan kana mini stadium yookaan stadiumii artificial akkuma torbee lamiin dabre kana bifa garaagaraan uwwisa miidiyaa kanarratti hedduu deemaa turee fi nutillee promote godhaa turre arrammoo qaamaan dhayne magaalaa Dadar daawwanne achumaanuu mini stadiumii sanii fi hojiilee gaggaarii akkana kana laalleeti kan jirru warroottan tokko tokko kan hunilaki lafarreen jiru AI jechaa jirtanilleen numa mul'atanii garuu san deebisaa keessan isinuma mataa keessaniif isiniif dhiifna kuni ammoo Biraazil osoo hin taane yookaan Qatar osoo hin taane asuma Oromiyaa baha Harargee Dadari kanaaf warreen waan kana hojjetan kantiibaa magaalaa Dadarraa egalee ilaagaa caasaa gaditti warreen waan kana karoorsitanis kan yaaddanis kan humnaan hojjetanis kan hojjechiistanis walum